Ashamaa harkafuunii daawwattootaa fi hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoork nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha oduu galgala kanaas biraan geenya. Oduu wajjin kanan turtii taasisanii Tsiyoon Gurmuutii nu faana tura. Dursa hangafoota oduu. Finfinneetti yeroo sadaffaaf dambaliin kirkira lafaa dhagahamuun ibsameera. Biyyoonni hammattoo walii galtee yaala Naayil hin mallatteessine akka mallatteessan waamichi dhiyaate. Itiyoo Telekoom gurgurtaa sheerii parsantaa 10 ifoomsee jira. Naannoo Somaalee keessa kan socho'u addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen walii galtee nagaa bara 2018 mootummaa Itoophiyaa waliin mallatteessee gamaggamuuf walgahii waame. Oduu biyyaalaan. Ameerikaan Yukireeniif deeggarsa waraanaa doolaara miliyoona 425 kan taasisu ta'uu beeksiste. Gara oduu bal'inaatti dabarra. Finfinneetti yeroo sadaffaaf dambaliin kirkira lafaa dhagahamuun ibsame. Awaash Fantaaleetti kaleessa galgala yeroo sadaffaaf kirkira lafaa mudachuun hordofee magaalaa Finfinneetti dambaliin kirkira lafaa dhagahamuun Instituutiin Jiyooloojikaalii Itoophiyaa beeksise. Kirkirri lafaa kun eeda halkan sa'aatii 5 fi daqiiqaa 11 irratti naannoo Awaash Fantaaleetti kan mudate ta'uun ibsameera. Kunis safartuu kirkira lafaatiin reektaara iskeelii 4.6 ta'ee galmaa'uun ibsameera. Dambaliin kirkira lafaa Awaash Fantaaleetti mudate kunis magaalaa Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraatti dhagahamuun Instituutichi ibseera. Guyyoota muraasa darban kirkirri lafaa reektar iskeelii 4.9 naannoo Awaash Fantaaleetti mudate dambaliin isaa Finfinnee qaqqabuun namoota naasisuun kan yaadatamudha. Biyyoonni hammattoo walii galtee yaala Naayil hin mallatteessine akka mallatteessaniif waamichi dhiyaate. Fayyadamummaa haqa qabeessa kan mirkaneessu hammattoon walii galtee laga Naayil biyyoonni hin mallatteessine akka mallatteessaniif waamichi dhiyaate. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo akka jedhanitti hammattoon walii galtee walta'iinsa laga Naayil biyyoota yaa'icha gidduutti walta'iinsa misoomaa kan cimsuudha jedhan. Akkasumas fayyadamummaa haqa qabeessaa fi walqixa kan mirkaneessu waliigaltichi biyyoonni hin mallatteessine akka mallatteessaniif turtii CGTN waliin taasisaniin waamicha dhiyeessaniiru. Itiyoo Telekoom gurgurtaa sheerii parsantaa 10 ifoomsee jira. Itiyoo Telekoom waliigala aksiyoona biliyoona 100 kan qabu yoo ta'u, kana keessaa parsantaa 10 gurgurtaaf dhiyeesseera. Gatiin aksiyoona tokko birrii 300 ta'uu kan ibse yoo ta'u, haaluma kanaan namni tokko aksiyoona 33 hanga 3,333tti bitachuu kan danda'u ta'uun ibsameera. Kunis mallaqaan wayita ibsamu birrii 9,900 irraa eegalee hanga birrii 999,900tti bitachuu kan danda'amu ta'uun eerameera. Yeroon gurgurtaa aksiyoonichaa hanga muddee 25 bara 2017tti kan turu ta'uunis ibsameera. Naannoo Somaalee keessa kan socho'u addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen waliigaltee nagaa bara 2018 mootummaa Itoophiyaa wajjin mallatteessee gamaggamuuf walgahii waameera. Dabalata oduu kanaa Misraa Bayyaan. Naannoo Somaalee keessatti kan socho'u adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen dhimma waliigaltee nageenyaa waggaa 6 dura mootummaa Itoophiyaa waliin mallatteessee fi haala yeroo gaanfa Afrikaa irratti mari'achuuf walgahii koree giddugaleessaa waame. Xalayaan duratti dhaabbicha Abdurrahmaan Maadii irraa miseensota koree giddugaleessaa hundaaf barreeffame akka agarsiisutti walgahichi onkololeessa 26 hanga 27 bara 2024 gaggeeffama. Ajandaalee walgahichaa irratti guyyaa yaa'ii waliigala dhaabbichaa gaggeeffamu murteessuunis waliigalteen nageenyaa bara 2018 mallatteeffame gamaggamuu fi haala yeroo gaanfa Afrikaa irratti mari'achuus ta'uu ibsameera. Dhaabbichi ibsa isaatiin ji'a tokkoon dura baaseen dhimma haala yeroo siyaasaa gaanfa Afrikaa fi waliigaltee nagaa mootummaa waliin mallatteesse kaasuunis mootummaa Itoophiyaa mirga heera uummata Somaalee sarbe jedhee himachuunis ni yaadatama. Itoophiyaa fi Somaalee gidduutti waldhabdeen uumamuus hordofee gocha aangoon mootummoota Itoophiyaa naannoo Somaalee keessatti raawwachaa jiran mirga heeraa fi waliigaltee nagaa bara 2018 mallatteeffame cabsuu jechuunis yaaddoo qabu ibseera.
Paartichi ibsa isaatiin jaarsolee fi hawwoonni dabalatee miseensonni hawaasaa Somaalee televezyiinii irratti bahanii eenyummaa Somaalee isaanii haaluu akka of salphisanis dirqisiifamaniiru jechuunis himate. Daawwattoota Jirraa Miidiyaa Neetwoork oduun keenya akkuma itti fufetti jira amma immoo gara oduu biyya alaatti dabarra. Ameerikaan Yukireeniif deeggarsa waraanaa doolaara miliyoona 425 kan taasistu ta'uu beeksisti. Ameerikaan Yukireen cimsuuf kan oolu deeggarsa waraanaa doolaara miliyoona 425 kan taasistu ta'uu beeksisti. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden marii bilbilaan pirezidaantii Yukireen Volodymyr Zelensky waliin taasisan irratti deeggarsa kana ifoomsanii jiru. Ameerikaan Yukireen cimsuuf deeggarsa meeshaalee ittisa qilleensaa, tajaajila waraanaa fi meeshaalee waraanaa biroo kan taasistu ta'us pirezidaantii Joo Baayiden dubbataniiru. Daawwattootaa fi hordoftoota Jirraa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabanne kana fakkaata ture. Oduu wajjin kanan turtii taasisee ani Tsiyoon Gurmuutii qophiiwwan hafan wajjin turtii gaarii.